Dura jaalatti mukaatuun qabdu kaa. Dhiiraaf afur fakkatee nama jennaa. Nama dhiira kanatti. Afur fakkatu dafanii ani na naqeen. Ati nama dhiira kanatti hojii dubbatte. Bara ni waa jaalladha. Jaalala nama dhiira kanatti hojii dubbanne isa jaalattes maal waa qabdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota wabii Toob. Har'aan tana piraankii ajaa'ibaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Piraankiin tun eenyu irratti yoo jettan obboleettii teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu ni beektan isinuu Hayaat Toob. Isii irratti dalaguudhaaf piraankiin tun maali yoo jettan gaa hanqa xumuraatti nu waliin daawwadhaan afeerraa teenya. Daawwattoota teenya kun kaameraa asittiin dhoofadhee jira. Hayaatilleen dhufa jirti karaa jirti. Hanqa xumura sagantaa teenya nu wajjin turan afeerraa teenya. Dufte kono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awakal. Nagami. Nagam. Bayyara. Nagam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Ali. Nagami. Bayya. Bayya. Welcome nawa. Umayir rabo. Ta. Welcome na akhirnya. Kana ko. Ali wala. Bitani. Kana rabbi. Aisa badal. Oris. Umayir rabo. Ujimal pakai. Alaikum umayir. Ada kesadaran di sini. Edara kumato ndam seryo ndala kan to kanu jiko. Kanu ma kana da ni. Oga bilbilis bilbilan nama jalan kaftu. Kal bidenga dalle na bilbite to karu baratan jira. Bilbilan deh bistu. Galan side je kana chimana ram. Iro mal te je teman jalan kaftu dah rumah. Naga mana berita? Naga cara orang jauh. Sena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akil. Nagami. Iya dah. Bayya. Hai. Maya tu no. Nijira, ndo fujira. Mana kasar lo gadi khara wala le asin sen. Mana Ani asin bukai sena. na nawe bedu farakant. Gumurlo asin sena. Oi dewe mari tafte. Lagadi dan lukte. Laki. Ma da khara khani. Jowla na kana. kasjula inte. Asuman zilazani gabute denda. Tin be ya. Jara. Dalagan tunna moli barbadu le na kaje bada isani le turani le do fujiran. Kana dura garu an takkan bachu mal. Ma du bachu be do ta. Ani le namma walin isniti ma de walin uji dana wal gudisne walin baka gudda ge nyenne. Walin du bajuru. Aske so wanda katana ndani jira. Ma le ta. Yo fuda ta de ne dum fuda jira. Wan inta dala na manje tele to bachu lo ka le. Yoo fuula taatee hedduun fuudhee jira. Ilmaanis bakka meeqattiin daddalee jira. Ammoo amma xiyyeeffannaan xiyya hojii qofa irratti waa'ee jaalalaa nu iddoo kan dhufne addaan nu facaafte jeetii yaada. Saniifuu nu duka dhiiraa haa ta'u dhalaa nu keessa jirtu haa ta'u obboleeyyan keenya kan dhalaa kan wajjin jiruu fi isinilleen ilaalcha akkasii yoo qabaatan akka dhiiftanii jira. Anilleen obboleeyyan keenya kan dhalaalleen kan keessa jiru. Akkuma hojii tanarratti xiyyeeffannee hojii tana bakka geenyuun barbaada malee. Kenapa aku sih pada ini mata tu? Wan berak kasa dalam untuk berjalan dalaga. Wan berak kasa tu ninjuru. Apa sih? Ani kasiin fadha. Lolli sinjuru, aarri sinjuru bikin dalaga. Gammachuun. Dalaga pada api. Nama kanat namain order sinta sunita. Dhuga. Sani. Dura gara fi kana naddabatanii. Gammachuu fi jaalalaan qabaan waliin akka garatti waliin qaban bareedaadha. Akkasii namni kasii amma egaa walitti dhufne nu keessatti argu jira. Akka namni ilaalchisan qabu akka dhiisuu hin jechuudha. Hariiraa keessaa jiraachuu mala nama dhalaa irratti hin argu. Namaan hedduu kabajuu namaan akkaan jaalatu. Akka obboleettii takkaatti bakka guddaa qabu jechuudha. Nama biraatii miti Hayaatu. Hayaata. Dubbachuullee fedha nama isin irratti illee. Qophatti waan hin jeeniin aditti eefi ammallee akka obboleettii takkaa bakka guddaa waan hin qabuuf dubbatu. Hayaata ammata akkanii beeku hayaatirra ammata meeqa dura wajjin dalagu waan akkanaa takkaa isirratti
Maal agartee namni? Daan amma sila waan kophan tisitti meena diddeefi malee isaan kana biratti illee dubbachuu hin fadhu. Maaliif akka obboleettii takkaa bakka guddaan sii qaba. Ammoo anumaaf isiis taanee akka waliin dalaynee hojjennee guddannuun fadha malee waa'ee jaalalaan as Ani maalin jee? Maal agartee? argadde amma guyyaa hojii dalagaa walleetiin fuudhee galcheemi. Hogguu ulaa isaanii dura dheeyne. Innillee mana kana taa'ee inni eegu jira za'aa takkaan dura eegu. Maal rakkoon? Rakkoo waan biraatii miti. Gamasiitiin haa galatoomtu akkas naan jechuuf an ammoo yoo jaartii xiyyeelleen garaa qabdi yoo jaartiin na dhageesse hojii tana keessaa illee isin keessaa na baafti ammallee jechuun isiilleen garaa qabdi miidhaa. Laa ani maalin jee? Maal akka haasofsaa ani waan akkanaa kana koo. Waan takkaa sirriitti natti. Ani waan xiqqoo takkaa naa silan mara waan tokko nama waan. Ijiban baroon. Maalis hin jee baal? Jechuun ka amma osuma naarree baran amma osoo sii saarsuun fadhu akkaatillee natti naarree. Akkamitti aadaan waan ijiban baroon naamsume waan Anggaru ragaan siibaa amata meeqa waan akkanaa sirriitti hin garree isuma gaafa dubbate. Obboleessa qiyyaan nagee irra hin keenye. Nama laa nagee irra hin keenye. Wanni kanaa kun addaan dhufa jaartiif hin Meelaama. Anamata dheeraa hojii dalagu ture. Waan takka waan namni jechuun keessa hojjetti waan biraati. Mee baay'irraas baafne haa'e mee ayaatoo waan akkanaa irratti waan qabnu mee wanni kanaa kun yoo quba qabaattee gartee isaan lameen kan jidduu jaatte addumaa baasuudhaaf dubbachuun bareedaadha. Ilaalanummaa yaada kijjeemfitan. Mata mataarraan Sabaan yaada fitataa maaliin algattamuu ulaa isaanii dura hanqa ummaan isii obbuu karaa jirtu isiin itti bilbiltee achi deemtu hin jireette ummaan siitu hanga gabbaatee nu gortu takkatti saniitu nama fe'an illee ala makiinaa keessa na bira turtee siin jaaladhaa isirraa hin qabamee gujjuma tokkicha haadha walitti dhufne kanatti si jaaladhaa. Anaa siin jee akkana? Asumaan naan jaayatte. Ana moo? Waan malee haa. Barani siin jaaladhaa iyyee ayaatanii siin jaaladhaa siitiin du'aa siitiin gaggabajeessu sobuun hin dandeenye. Maaliif kabajaa fuudhuu sii qaba. Abukkaan daawwadhu asumaan dabeekaa waan dabe waan dabe. Siin hanga hanga. Duuba waan akka hidda odeessani sin waayee. Odeessanii dhaggeessu waan sirrii. Maalin jeen waan yoo waan Sirrii daa'imni kunan. ani nama jaaladhus nama dirree baay'ee jaalladhu. Nuti nama naamusa qabu si qabnaaf jebbee hin hafa. Duuba ani naamusa qabu amma. Ijoollee diraa manoo gidira dura. Ani dhagee badalaa yoo nuti jala kuufee dirree baasi yoo jala kuufee Ambar siifin mormuu jira. Kabajaayyee. Nama akka hojii dalagnuufi malee siin jaaladhaa akkaatii attu sanitti anis siifiin du'aa. Ani isa dura barsiifnaa hojii dalagu ture. Ammaan si fuudhaa jechuun anis wanni na dhorku hin jirtu garuu dhugaan akka hojii aanu fedheeti ani. Ehaa yoo isin akka isin hojjetan jechuun ni danda'a. Lakkiin mijoota akka obboleettiitti hin kabajanii hin jaaladha. Wal sobuun bareedaa miti. Wal sobuun bareedaa mi ammallee dalagaa keessa wanni kanaa dhufuun gaarii miti. Jechuun jira. Ani fi xiyyaama waa'ee hojii malee waa'ee jaalalaa dhiiseetiin jira. Abaan asirri galillee isaan dhiisi. Waan asirri Hayaatee nyaatumaan naan jechuu jira. Kophatti illee sitti himeen na diddeemi. Ayyuun waan akkas si odeessu waan akkanaa Akkam waan akkana yoo nu jeeni. edaa halkatti obboleettii Ana waan akkana jee. Namni waan hin jirre warra hin qabu. Ana mana kana waan hin jirre Waan hin jirre warra hin qabu. waan hin jirre Eeggattoonni dhuftanii osoo laala nama bilbilaa jaalatti biraa mana dhiiseetiin deemami. Isiin hogguu kanettee hogguu arbooshanii isaana bilbilte bultiin isna diigamti duuba dalagaa tanaallee bultiin diigamu qabdi. Waan jalaa fuutee mana dhiibtee jalaa fuutee. Akka wayyaa jalaan bilbila tokko hin baasanii hin jeen jaatti dhaammate. Silaa jechuun ammaa'u guyyaa lama na bilbilu jirtu. Silaa dubbii biraatu jechuudha. Eegaa. Har'a talaata nama dubbata jechuudha. Lakkii manni fiiraa mana keetii dhufu ni jira. Ayaan keenya sabni dubbatan siin hin jenne hin darbin dubbatan siin hin jenne. Haati akkasiin asiifin namni jira takka waan akkana asirratti hin Namni dhugaa walitti Akkamii waan akkanaa haala fakkaatu. Hin falmu nuti kijiba akkuma fayyadanis. Namni siin akkana jee nutiinis wayii jira. Isiin amma jechuun biyya tokkottuu siin jaaladhanaan jettee lolte anuun lolle. hanga afuritti Biyya tokko lolte siin jaaladhanaan jettee lolte anuun lolle. Yaatiin naan jee galgala argoo isheen isaa halkan na bilbilta guyyaa na bilbilta dalagaa keessa wanni akkasiin jiru nuti haa walitti dhufneef dalagaa bareechuu malee waan biraatti ayyoo fuudhee meeqaan fuudhee jira. dalagaa bareechuu malee meeqaan Mungkin mau kita darah mau kita lihat. Berarti kan diberi nama siapa nih? hormaata siin Garuu laala ati naan jechuu amaniyaa ani isaan irra dubbate kanaa balleessee waan jechuu amani naan jettee jirtu. Kami bapak udah busu. Ani fillee ni qaba ifillee ni qaba jettee ifillee ni qaba bakka guddaan sii qaba. Bara isaan kana malee nama tokkotti hin dubbanne. Isaan kana malee nama tokkotti hin dubbanne. Sampai sampai Waliin bareeda.
namoota gurguddoo fi dargaggoon ture. Yoo walii amansan malee Sammalee. nuti ammoo lolanii. Maatiin beekan jaalatti mana gooyitaati si dura eenyufaan beekan maaliin beekan. Mufachiiftee gattee Halkan na mufachiiftee halkan sa'a sagalfaa moo galgala naa bilbilte sa'a sadii lamallee naa bilbilte galgala halkan sa'a sagalfaa Intalaa yoo kana sinjatti akkana keessaa ta'u. Hai. waan isin dinna keessu bakka itti gootu malee akkamitti deemu. Yoo amantee bara siis akka moruu goona bara koo qabu. akkamitti dhugaa isaan irra dubbachuu naa bala naa baay'ee baay'ee Yoo waa taatee kaayaat yoo waa taatee suma jaarsa abbaa ilmaan kudhanii turu jaalatan namni. Sababa dhala suuqa isaan irraa yoo jaalatti mukaatu hin qabdu haa. dhiiraaf afur fakkatee naa kenna nama jira kanatti ati nama jira kanatti hoo dubbatte. barani waa jaalladha Jaalala nama jira kanatti hoo dubbanne isa jaalattes maal waa qabu. dubbanne obboleeyyan akkammoo waan akkana ajjee isaaniifne akkana gaa wajjitalee nuuf hin dubbatte malee akka isin artee mana xiyyaa faadanii nuuf hin dubbatte hayaa sillee hin kabajaan mana mi'a walii galee nuti dubbii illee gadi baamu. Yoo walii galee ayatti waliin fuudha jeetiin sobaabo Nikisa kau kan awal juga ni. niin fuudha jeetiin sobaa Lah, yo kau bisa boleh jadi. Lah, Kophaa wal taarii gaafatan. niin sobaa apa ada kamu mau? Hai. Sabab maali? Biraa kun maal mootummaan biraa kin maali? Biraa kun maal dhageenye bola la ko kamera la jira birangi hotra la bro Sabu aki bilang gitu, bilang tu asyik. Dia kena dalam apa? Macam itu enggak. Abo baasi yaa. Ayat mana-mana kan orang tu. Sabab biyaa kan biraa kana. bochila la kamera la Bilang kita itu mungkin nama kota ada kira mereka rasa jadi di durang di kan. Oolu takkana on seeri yaa fi nuti malu keessa kana yaa. sinun dinu difam ayat raja islam amu dinu difam bogota Boo namni akkamitti akka nama warra biyyi. Dhiifama, Mataan dhiifama. raafittee mataan wareessite. Dubbii kana rakkaatu. Wah, ani yo kena tadi mau tu bukan? difam Wah, ni jangan bisa. Saboo akka warra biyyi akka warra biyyi. hayat mal tu sudah game me Astagfirullah. Akkami waan akkana kana hojjetanaa himi. nanti mal tu sudah game sudah Ani taa'ammaan dura biraan kita kan dalaganii mucoo sana hojii laamaa walitti araramneen. ah Jaarsa keenya irraa janaan jirti jettee. aye Atis deebitee sin janaan jira jettaa sanuu. Egaa. Sanuu noo biraatillee miti si. Ini way anu waa cabe biraan kita jechii balleessite wallaahi. Astagfirullah. kami sila rifatte Hayri faatu maali qaamni bishaan na ta'e dhalaa takka kuka teessee qaanuuti hadhiira keessa akkam. Nama keessa. jaartii illee nala kana jirtii ni dhageessi Meeshaa jaarsi Way natti ol se- natti ol seensi jenne. Huudetti yaafuu jiru yoo qoqnu gootee lafa ciifte beeka. Astagfirullah. Hayyoo waan jiibita ayya egaa yuutuubara taatee waan jiibiti. amma dhiifama Garuu silaa biraan kee kana irra dalaguu beekatan jira yoom kana banatti yuutuubii. kunoo banachuun kiyya arrumaan naa duraa'u biraan keessuma irratti hin eegale Biraan kun maxxansu deemti. biraan kuma tanaan maxxansuu deema Hayya rabbii faanaan naa tolchu. Hayya rabbii akka kana artist laafu yoo waan meeqa laalawuu baate. Ani namaa miti. ni gayaa abdi qabna Lee mee kanaafuu daawwattoota keenyaan maal jetta silaa maareetu. wabiitu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hojjemtoota wabiitu nama biraan keessaa tana fakkaatti garuu nan hambifne anas irraa kabarachuuf yan oolamu garuu anis akka inni akkana godhame ani immoo talaa isa onni qiq goota gartee qiq niin godha saniifuu share subscribe godhuu isaan dagatinaa guddisaa isiniin jaa akkana malee akkana hin jiru akkana jira lama saniifuu ciao. okay ayyee waan dhiifamnu gooteef galatoomi Aye, mati. Oni dhabdee bishaan mana kan naame laga na rukuti. marabbaasi kana na bishaan si jaallatamoo maali maal tokko si lolchiisi Sabu Walolaami. YouTuber tu simbe ini ani. Giraan kummaan ati balaa nuti hin buuftu maali miciyyoon eengadduma walitti dhuftani nuti horra si duraatu hin jaalanne keefumatti na jaalatti
akkana khafna gootee maarree maali kanni muciyyoota akka lama wajjin dalayna godhuudhaaf amma isii wajjin haareen dhugaatu boci takkaa nama hanga isii wajjin dalaytu kan agarteemi nama gurguddoo meeqa namoota nurra babbareedu maallaqa nurra qabu kana hundaa'u jira kami isiin jaalatte arruma dhuftee arruma na jaalatte narraa gad deemu diddee baran biraanki wayisee sanii akkasii sololchiisa moo jaalala siiti dhugaa mooniin baafatanii ati ni jaalatta nuti warra jiraatu hin jaalanne akkamitti jaalatte jeetii bara oromoon duraanuu jette haftuu du'angee isanii tafii keessa boochi jaani mee waa hundaafuu dhiifama daawwattoota maal jetta daawwattoota maaliin jaagaa eega yuutuubara taate YouTube keegguun amma dhaga'u wabii tuub jaa akkasumatti mucaan kun haaree amma lafaa ka'ee subscribe like share godhuu hin dagatinaa. Ooti akka inni naannoo leessanitti illee laan lolle mee sittoo maaltu dhageeme hordoftoota maal jetta. Rabbiin mal beekta hanga afuriitti nama fakkatee saboo hanga akka nu Hoo sagalee suuta. Ara jiran tisa dhageeni. Biraan kumaaf kanaan beeku gurbaan maan fuuni anaa hojii dhagaa warra kaati. Sagalee suuta. As duuba jirani. Soo haati gos maatu dubbii dhala jalqabe yaani usii maali jechuun akka ustu jechuun gandinuu haadha ga'uudha. Akka dirree baafama. Boonu dhageeni usu. Hordoftootaa fi daawwattoota wabii toop kunoo piraankiin keenya kana fakkaatti waan nu wajjin daawwattaniif galatoomaa.